Akkam jirtu naguma viidiyoo kana guyyaa guyyaadhaan akka jedhu kan akka kaasee keessaa inni guddaan tokko fedhii maatiin tokko haadholiin abbooliin tokko waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee akkasumas waa'ee sirna nyaataa daa'immanii ilaalchisee walumaa galatti waa'ee daa'immanii wajjin wanta wal qabatu ilaalchisee fedhii isaan baruuf qaban guddaa ta'uun kan ka'e yeroo hedduu gaafatu yeroo hedduu karaa sooshaal miidiyaas haa ta'u qaamaanis inni kun immoo akkan yeroo yerootti viidiyoo barnootaaf maatiif ta'u waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee qabadhee dhiyaatu dhuuna taasiseera. Warreen hanga ammaatti sabiskiraabiin godhin sabiskiraayib godhaa na jajjabeessaa akkasumas immoo barnootan yeroo yerootti gadhiisu akka guyyaa guyyaatti gadhiisu akka dursa isin ga'u taasisaa galatooma. Har'a immoo waa'ee huba qoonqoo daa'immanii mursiisuu seedhu irratti barnoota gabaabaan isin qabadhee jira garumaatti na hordofaa. Akkuma qaamolee keenya gar biroo hubni qoonqoo faayidaa adda addaa qaba. Isaan keessaa gurguddoon wanti dhugnuu fi wanti nyaannu akka gara funyaan keenyaa hin seenne ittisuu akkasumas immoo akka wantoonni afaan namaa seenan fedhii malee gara gadiitti hin dabarre ittisuu akkasumas immoo sagalee uumuuf dubbachuu fi kan kana fakkaatan ni fayyada. So wanti daa'imman nyaatan kun akka ol isaan kee gara funyaatti hin dhufne ittisachuudhaan mate akkasumas immoo wanta daa'imman afaan itti baatan akka inni tasa gara qoonqootti yookaan gara sombaatti gadi hin dabarre humni qoonqoo kun ittisuu irratti gahee mataa ishee taphatte jechuudha. Akkasumas sagalee uumuuf dubbachuu irrattis gahee mataa ishee akkuma suura irratti argitan Uvula isheedhaan jedhamtu kun huba qoonqoo jedhamtuna. Ishee kanatti cita yeroo ishee kana kuchisiisuu jechuudha maatiin yeroo huba qoonqoo kuchisiisan yookaan traditional uvulektoomii hojjetaniif. Kun immoo suura daa'ima humni qoonqoo citee kan mul'isudha jechuudha inni lammaffaa kun. Amma akka qaama daa'imaa hir'isne asirratti arguu ni dandeenya jechuudha. Akkuma qaama keenya biroos humni qoonqoo infekshinii godhachuu danda'a yookaan madaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf qaamni keenya biroo infekshinii godhata humni qoonqoos akkasuma yeroo infekshinii godhachuun madaa'u immoo yaala barbaachisu argannaan kan deebi'ee fayyuudha jechuudha. Haa ta'u malee osuma rakkoon cimaa akka fidu osuma beekamu fedhii maatii irratti hundaa'uudhaan biyyoota karaa yaala aadaa yookaan traditional medicine jedhamuun humni qoonqoo daa'immanii akka irraa muramu kan taasisan maatiin biyyatti maatiin akkasii baay'atu keessaa biyyi keenya isa tokkodha jechuudha. Kanaaf daa'imman hedduun biyya keenya keessatti guddatan huba qoonqoo irraa muramee guddatu jechuudha. Kun immoo fedhii maatiidhaan malee fedhii daa'ima sanaa kan giddu galeessa hin godhanne qaama daa'imaa muruudha jechuudha. Sababa maatiin huba qoonqoo mursiisuuf akka faayidaatti dhiyeessan keessaa gurguddoon hin gaafanna maatii keenya yookaan namoota tokko anis yeroon mana yaalaa hojjedhu yeroon hakiima daa'immanii amanteetti yeroon hojjedhu yeroo isaan mursiisaniif maaliif mursiisan yeroo gaafu sababa isaan keessaa inni guddaan tokko naannoo tokkotti akkuma aadaatti daa'imman dhalatanii gaafa guyyaa torbaa sababa du'aa hiitawuu huba qoonqoon dhufu hin hambisa jechuun sagantaa qopheessanii mursiisu jechuudha. Akkuma for example akkuma circumcision akkuma dhanna qabaa ijoollee dhiiraa sagantaa qabanii huba qoonqoo kan mursiisan jiru naannoo tokko irratti akkuma aadaa ta'e jechuudha. Akkasumas immoo yoo muramiin hafe dhibee toonsilii godhata jechuun yoo muramiin hafe amma toonsilii isaan dhukkuba jechuun kanaafuu dhufaatii dhibee toonsilii ittisuuf kan mursiisan jiru. Akkasumas immoo daa'imman yeroo isaan fedhii nyaataa dhaban huba qoonqoo kanatti kana fide jechuun fedhii nyaataa waan dhabaniif akka fedhii nyaataa godhataniif huba qoonqoo kana mursiisna jedhanii kan dubbatanis jiru jechuudha. Akkasumas immoo ulfaatinni qaamaa dabaluu didde qaamni daa'ima kun dabaluu didde huba qoonqoo irraa mursiisee ilaala kan jedhan jiru jechuudha. Akkasumas immoo dhibee garaa kaasaa faqqee amma itti deddeebi'e huba qoonqoo kanatu kana fide jechuun kan mursiisan jiru jechuudha. Akkasumas yeroo rafu yoo kurruufu ta'e maatiin tokko immoo yeroo rafu kurruufee rakkiseennaan irraa mursiisee jedhanii dubbatu jechuudha. Kanaaf sababa isaan dhiyeessan warra kana huba qoonqoo akka mursiisan kan isaan. Haa ta'u malee huba qoonqoo mursiisuun kan faayidaa hin qabnee fi darbees miidhaa cimaa kan akka baay'ee dhiiguu yeroo godhu qoonqoo mursiisan kana baay'ee dhiiguu danda'a. Maaliif bakka sanatti mursiisan bakka mana yaala aadaa waan ta'eef yoo dhiigni dhiigillee dhaabsisuun rakkisaa waan ta'eef baay'ee dhiiguu danda'a. Dhibee teetaanesiif saaxiluu danda'a. Dhibeewwan daddarboo akka dhibee HIV fi dhibeewwan garbiroof saaxiluu danda'a. Akkasumas bakki murame madaa'uuni bakki murame sun malaakuu sun tarii infekshinii godhachuun qaama keessa faca'uu danda'a jechuudha. Infekshinii bakka sanatti uumame. Akkasumas immoo faayidaa humni qoonqoo qabu ni hir'isa jechuudha. Humni qoonqoo akka nyaanni gara funyaanii hin deemne akka nyaanni afaan keessa jiru wanta afaan keessa jiru gara
fedhii daa'imaa malee gadi hin dabarre ittisa jenneerra. Faayidaawwan kan ittisa dhabsiisa jechuudha. Akkasumas fedhii daa'imaa malee qaama daa'imaa hir'isuun sirrii miti jechuudha. Daa'imman umurii isaaniitti ofii isaanii mirga ofii isaanii murteessuu qabanii fedhii maatiidhaan qaama isaanii keessaa qaama tokko dhabu jechuudha. Qoonqoo mursiisuun kun. Kanaafuu mirga daa'immanii miidhuudha jechuudha. Haa ta'u malee darbee humni qoonqoo baay'ee dheerachuu fi guddachuun kan ka'e yeroo rafan kan hafuura fudhachuu dhorkuu fi baay'ee kurruufuun yoo rakkatan ogeessa fayyaa dhimma kun ilaallatu mariisisuun hangi qabiyyee isaa hir'ifamuun barbaachisuu ta'uu danda'a jechuudha. Yaala qaba wanti kun yeroo infekshinii godhatus qorichoota adda addaa fudhannaan hin fayyaa. Akkasumas immoo yoo baay'ee guddatee humni qoonqoo kun yeroo rafan yoo kurruufanii rakkatan hirriba isaan dammaqsee yoo rakkatan ogeessa fayyaa mariisuun guutummaa guutuutti muruutu hin ta'in saayizii isaa irraarrisuu yookaan hanga qabiyyee isaa irraarrisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu mana yaalaa geessuu wayya malee mursiisuun sirrii miti jechuudha. Barnoota yeroo yerootti qabadhee dhiyaatu akkuma isin jedhe akka dafee isin gahuuf sabiskiraayib gochuun dagatiina waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa.